Maayimaa isa uummata keenyaa gaafa duraa hayyuu Oromoodha, hayyoota Oromoo jechuudha. Manguddoon Oromoo hayyuun akkatti maayimaayitu, maayimaa isaan akkatti waa ibsitu ibsaa turte gaafa duraa. Inshaa Allah mee arraa anis maayimaa isa isaanii irraa hin waa isin yaadachiisuu fedha. Arraa maayimaa isa inshaa Allah rabbi jedhe. Maayimaa isin hoggan maayimaa kamee damiira hadeeffachuu qabu isini. Tafsiira warritti godhuu qabu isinii jechuu anaa miti. Tafsiira warritti godhu hiika warritti godhuu qabu isinii damiirri isin laallata. Akkana jedhan gaafa duraa tokko haati takka bofa tokkoo fi mucaa tokko wajji dhaltee jedhan. Bofa tokkoo fi mucaa tokko wajjin dhaltee jedhan lakkuu jechuudha. Hoggaa kana amruma rabbiiti jedhanii wanni kun akkuma tahanii mucaa fi bineensaas waliin guddisan. Hoggaa waliin guddatan osuma qe'ee keessa mooraa keessa wajjin taphataniiti bofaa fi mucaan jechuudha. Obboleeyyanii osuma wajjin taphataniiti bineensuma waan isaan dhiisu nama wajjin waliigalteen qabu hogguu ol guddate osuma taphatanii mooraa keessa jechuudha. Mucaan san guduruun isaa haati guduruutti magarsitee asirra jirtii jedhan guduruu ni beeytanii. Bofni kun osuma wajjin taphataniiti mucaa kana ciniinee jedhan. Bofni obboleessan beeku, mucaan silaa obboleessa. Bofni ciniine mucaa. Hoggaa ciniinee famaata al-ghulaam mucaan ni du'e. Hoggaa du'e amma bofni firraa nan dhiisan je'ee fiigee gaara galee jedhan. Gaara seenee jedhan. Duraanuu bakki isaa isa bofa gaara. Nan dhiisan sababaa ju'uun gaara gale. Hoggaa gaara galan gaara gale biiti amma oli baatee ajaa'ibni nu qabatee abbaan mucaa kiyya jee iyyaa bofninis gaa kanuma saati ilma saati akka godhan maaltu jira. Aboo gaa kunis amruma rabbiiti. Mucaan nis keeti bineensaas rabbii si kennee obsii janiin obsuu dadhabe. Gaaratti amma manguddoon wali baatee ka'anii bofa san gaaraa finnee kana dura abbaan mucaa san osoo manguddoon jiddu dubbannan jiin abbaan mucaa gaafa tokko kee amma dibaa muradha qoraan je'ee gaara dhaqee janqottoo fudhate. Hoggaa gaara dhaqe osuma dibaa muradha jee hoggaa muka jala dhaqe bofni mucaa isaa ciniine san ka inni mucaa wajji dhalate san muka gubbaa taa'a jedhan. Achi muka gubbaa taa'a. Hogguu mukani mura jee ollaalu kunoo bofaa gubbaarra jira. Ha mucaa isaa ciniine ejjeesisan. Ha mucaa wajji dhalate. Amma anaas bofni na barbaada dhufee barbaada kiyya deemasee namichinis ana eeggachuu jiraase abbaan bofaaf mucaa walii abbaa bara ilma abbaa amma achi utaaleetuma qottootti gadhiisee jedhan. Qottootti gadhiise qottoo tana rabbi bira dabarseetuma bofa bira muka kana falaxxee jedhan. Qottoon muka falaxxe fiigaa galee namichi jechuudha. Fiigaa galeeti tanaan na mudatee jee gandatti hime. Hogguu gandatti hime amma manguddoon walitti bahatee ati ammaas boru dibaa murachuudhaaf gaara dhuquun kee hafan qabu. Kanaafuu bofa san barbaanneeti walitti isin fayyifnaa jedhaniin.
laal ati gaara dhayxee dibaa murachuun kee nafu walit dhuftanii takkaa si ciinee si jeesaa takkaa ni jeeftaa walitti isin fayyifnaa jedhanii manguddoon eeg marabbaa jee amma kaatee manguddoon barbaaddee bofa gaaraa fiddee hoggaa fidan jidduutti ta'anii haasawan hoggaa haasawan bofni kana jeejan yaa jarana yaa manguddoo ifin dararina jeejan bofni bineensaa mi duraanu yaa manguddoo ifin dararinaa jeejan isaa guduruu mucaa sanii yaadatu mucaan an ciniinee ajjeese san isaa guduruu mucaa sanii yaadatu anaa madaa muka sanii yaadatu ka inni qottoodhaan akkas godhe isa yaadatu fayyaan teenya hin jirtu firraa nu dhiisaa jee isaa guduruu mucaa sanii yaadatu anaa madaa mucaa sanii madaa muka sanii na duraa mul'attu walif fayyaan teenya hin jirtu jee maal jechuu kun damiirri isin qaba arra kuni amma waan damiiraati isin qabdi damiira isin qabdi koomentii teessanii ni ilaala koomentii teessanii ilaala damiirri isin qabaa arra maaymaayisi kana fakkaata inshaallah guyyaa biraatiis maaymaayisaan walitti deebinaa waan rabbi nu laaffiseeni namni si dhukkubuus namni waa si dhaabbatu yoo waan si dhaabbatu san maaymaayisa kana keessa wanni si tuqu takkaa sirraa tuqu jiraate damiira deeffatta kanaafuu arraan tana insha Allah asumattiin gabaabsaa nagaan naa jiraadhaan isiniin ja'a dhumarratti nashiidaa dhaamsa kanaan wal fakkaatu takkaan gurra isin buusaa insha Allah mootii mootoowwanii sihi rabbii guddaa yaa beekaa kalaqe bishaanii biddaan akka feetuun qabdaa nu garsiifte jundii kadurii wal addaa mootii mootoowwanii sihi rabbii guddaa yaa beekaa kalaqe bishaanii biddaan akka feetuun qabdaa addi gaddiifte jundii kadurii wal addaa akka feetuun qabdaa addi gaddiifte jundii kadurii wal addaa feena yaa azala gufurra magartanga yo ati magarte guddate ni gartanga akka baaqeysani wuttifata sila gana boron baate chigilfata waan akkasii samme kamittu niyyatan sila gana kuule gaadite elmatte aanansa gawgoote gabbata harma haateetiti ما بلا شركتا يودك بدك أرجعك شكله رونغتا بلاش ما ركتا دور لبدان غدا كفيتو كمتا نقر سيفت جندي قدري ولدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.